Yoyyaa hashamaa harka fuune kun barii maltiimiidiyaadhaa oduusaa kanaa qabanne isiniif dhiyaannee jirra nu waliin tura. Godina Bunnoo Beddellee magaalaa Beddelleetti walgahiin uummataa Abaahoon gaggeeffamuuf ture dhorkame. Walgahiin uummataa Abaahoon jiraattota magaalaa Beddellee fi naannoo isaaf amajjii 26/2020 saganteeffamee ture komaandii poostii fi bulchiinsa godinaan akka hin gaggeeffamne dhorkame. Sababaan walgahiin uummataa Abaahoon magaalaa Beddelleetti akka hin gaggeeffamne komaandii poostii fi bulchiinsa godinaan dhorkameef rakkoo nageenyaan wal qabatee akka ta'e maddeen kunniin ibsaniiru. Sochiin kamiyyuu akka hin godhamne gubbaa irraa ajajni nu dhufe. Hanga ji'a tokkotti walgahii dabalatee sochiin tokkollee hin godhamu. Qaama hidhatee socho'u qulqulleessuuf duulatti waan jirruuf hanga isaaniin qulqulleessinutti sochii gochuun hin danda'amu jechuun gaafatamtoota waajjira Abaahoo Gullalleetti himuu isaanii maddeen oduu magaalaa Beddellee beeksisaniiru. Haaluma kanaan amajjii 24/2020 ganama irraa qabee godina Bunnoo Beddellee ona Cawwaaqaatti mannii fi qabeenyi uummataa ganda Mirgisaa waraana mootummaan ibiddaan barbadeeffamuu jiraattonni gandichaa irraa lubbuu isaaniif baqatanii ba'an Saabaawatti himan. Sababaan tarkaanfii kana fudhataniif abaa yookiin shanee bishaan obaastan jechuun akka ta'es ibsaniiru. Uummatni kan humna qabu baqatee laga seenuu fi gandoota birootti baqatuu kan nu ibsan warri baqatee bahe jaarroleen haalaan dhaanamus addeessan. Qabeenyi mana keessaa maallaqa dabalatee akkasumas horiin kan akka re'ee fa'aa saamamuu addeessan. Kan gubanis mana qofa osoo hin taane bunaa fi bosona naannolee akka mancaasan himaniiru. Maddi oduu Sabaawii. Akkuma tibbana yuunivarsiitii Jimmaarraa rakkoon jiraachuu isin beeksifnee turre har'as gaafa 23/2020 achuma mooraa yuunivarsiitii Jimmaatti rakkoon uumamee jiraachuu maddeen ifa godhaniiru. Barattoota gandaan qooduun badii tokko malee waan barumsarraa ari'aa jiraniif barattoonni morman. Haaluma kanaan yoo ari'amnes waliin yoo barannes waliin jechuun hiriira bahameen wal qabatee humni tika mootummaa sagalee ijoollee ugguruun akka hin baanes dhorkanii jiru. Haala kanaan wal qabatee barataa yuunivarsiitii Jimmaa tokko kan dubbisne qabna gamanumaan gara sinaffeera turtiin keessan nu waliin. Tolega duraan dursaa hedduu galatoomisiin jennaa gama miidiyaa keenyaatti ayyamamtee dhufuu keetii fi kanuma itti fufuudhaanii maqaa kee fi naannoo amma jirtu daawwattoota keenyaaf nuuf ibsi. Ayyee Sooran Nugusaan jedhama. Jimmaa yuunivarsiitii irraa mooraa teekinooloojiitiin baradha. Tolegaa amma mooraa yuunivarsiitii Jimmaa keessa rakkoon hamaan akka jirudha dhageenyee kan si bilbilaatti jirru haala akkamiitu jirame rakkoon uumame maaloodha? Ayyee akkuma beekamu mooraa Jimmaa yuunivarsiitii keessa rakkoon jira. Rakkoon kunis rakkoo barataa irratti mooraan yookiin immoo qaamni mooraa sana bulchu bifa garaa garaatiin ijoollee gandaatiin qooduutiin kan inni mana barumsaa irraatti ari'aa jiru isaatii kana. Rakkinoota akkasii kana immoo barattoonni Jimmaa yuunivarsiitii mooraa teekinooloojii har'a sababa isaaniitiin mana barumsaa irraatti guutummaa guutuuti yookiin immoo akaadaamikaa sababa godhaniif sochii yookiin immoo sochii walii birmachuu ijoollee sun ari'amuu sanaaf sochii walii birmachuu taasifnee turre. Sochii sanas qaamni mootummaa karaa adda addaatiin kora bittinneessaa federaal poolisii Kalaakiyaa humni waraana mootummaa tika mootummaa dabalatee karaa adda addaatiin sochii sana gufachiisuu danda'eera. Qaamni mootummaa dhaanaa pirezidaantii Jimmaa yuunivarsiitii kan ta'e dhufee walitti qabama
dirqama ijoollee sanaa haasofsiisee ture. Nuun immoo wanti sun waan gochaa turre ijoolleen obbolaan keenya mooraa yuunivarsiitii ari'aman hamma nuu deebi'anitti yookiin immoo hamma mooraan deebisee nu waliin kilaasii akka isaan galan eeyyamuufitti barnoota ittiin fufnu yoo immoo dabalataan immoo nuti as keessa teenyellee hojii kamillee hojii baruu barsiisuu kamillee akka raawwanne himnee turre. Kanaan immoo gara biyya keenyaatti akka galu gara maatii keenyaatti akka galu isaan faana ijoolleen gibbiitti ari'amanii turanii ijoolleen sadii. Saba sanaaf nuti immoo gibbii gadhiifnee deemaa turre. Akka carraa ta'e dhufee mooraan humni waraana mootummaa barri duratti dura nu gore ganama boroo naannoo sa'aatii 2 ture taateen kun jecha kan inni ta'e. Kanaan akkuma nuti hin deemnee nu kaasanii sana booda bakka asuma keessatti bifa danda'ameetiin hamma gaafa wiixataatti rakkoo ijoollee sana qunnamee bifa danda'ameetiin hin furraa yookiin immoo sirneetiin mana barumsaa yuunivarsiitii kana taa'ee wanta ijoollee kanarra ga'e bifa danda'ameetiin keessa deebi'ee ilaaluufi danda'a waan ta'eef ammasitti nu eegaa jechuutiin akkuma gara doormitti deebi'uu nu taasisanii jennaan nutillee irratti walii gallee akka amma gaafa wiixataatti amma isaan nu deebisanii jenne amma wiixataatti eeguuf mooraatti deebineerra amma doormitti deebinee jireenya gibbii keessa jira jechuudha. Tole egaa ijoollee sadiitu ari'ame naan jette maqaan isaanii eenyudha? Rakkoo isaan ari'amaniifis maaliif gandaan qooduudhaan ari'anis jettee jirta. Ijoolleen kun dhalattoota naannoo kamiiti Oromiyaa keessaa? Ijoolleen tokko barattoonni maqaa isaanii yoo sitti akkasuu barbaadde tokko mooraa teekinooloojiitti kan sitti himaa jiru. Mooraa guddaa mooraa sammeenii keessa immoo barattoota naannoo barattoota sagaliitti ari'ameera ammaatti. Isaanillee ijoollee lixa Oromiyaati. Kan mooraa teekinooloojii keessa ari'amu ijoollee sadii isaanis ijoollee lixa Oromiyaati. Ijoollee 12 ari'ameera jechuudha amma ammaatti akka mooraa Jimmaa yuunivarsiitiitti. Kanas himuu danda'u immoo akka mooraa teekinooloojiitti ijoolleen ari'aman ijoolleen sadii sun tokko barataa Amaanu'eel Bantii waggaa 5ffaa makaanikaal injiniringii kan baratu. 2 barataa Huseen Abdulqaadir makaanikaal maateriyaal injiniringii waggaa 5ffaa kan baratu. 3 barataa Dirribaa Araarsaa waggaa 4ffaa makaanikaal injiniringii kan baratu. Barattoonni kun sadan Amaanu'eel Bantii Dambidollootti dhalate. Huseen Abdulqaadir Gimbiitti dhalate. Dirribaa Araarsaa Fincaa'aa naannoo Dambuutti dhalate. Ijoolleen kun ijoollee lixa Oromiyaati. Ijoolleen mooraa guddaa mooraa meeniitti ari'aman ijoollee akka jiraniitiin mucaa ginda bara tokko dabalatee ijoollee lixa Oromiyaati hundi isaanii. Kun immoo bifa ittiin ijoollee gandasoo bifa ittiin isaaniitti mana barumsaa irraatti ari'aa jiran ta'uullee mirkaneeffanneedha jechuudha. Bifa gandummaa qofaadhaan immoo ijoolleen kun waan balleessan badiin isaanii maalidha waan balleessan qabu? Yeroo darbee warraaqsa mooraa yuunivarsiitii lamaan irratti mooraa Jimmaa yuunivarsiitii Oromiyaa keessatti ta'ee warraaqsi garaagaraa ta'aa ture. Sababa yeroo Jawaariitiin miidhaan irratti taasifamuuf yaalame sana sababa sanaaf hirribaamee ture. Ijoollee lixa Oromiyaatti ijoollee mana barumsaa naangootti baratanii summiin irratti biifame sanaaf kan hirribaamee wal qaba rakkoo Jawaar sanaa fi rakkoo lixa Oromiyaa irratti summiinsi biifamee fi kan hirribaamee jira ture. Sababa sanaaf ijoolleen kun qabamanii hidhamanii turan manidha. Kana booda ijoolleen sun erga torbee tokkoof bultii 3 akka hidhamanii booda manni murtii isin bilisaa jedhee gadhiise ijoollee sana. Waraqaa sana fudhatanii ijoolleen sun mooraa tokko hin deebi'in iyyuu bakkee turan baqatanii bakka sochiin mooraa keessa ta'aa ture keessaayyuu quban qaban ture ijoolleen kun. Garuu mooraan sababa taatee waggoota darbanii qiimii qabuutiin yookiin immoo likkii qabee of keessa kaawwate sanaatiin sochii isaanii godhan yeroodha yerootti inni galmeeffachuutiin jechaadha. Callisee mooraatti akka isaan akka ari'ee beeksise hin gaddamu callisee. Tole egaa ijoollee kana qofaadha kan hiriira bahe yeroo hiriira baatanii barattoonni akkuma waliigalaattiidha kan bahan xiyyeeffannoon ijoollee lixa Oromiyaa barattoota lixa Oromiyaa qofa irratti maaliif hundaa jetteeti yaadda? Kan akka yaadaa jirutti mootummaan isaatii kana ugura kan inni gochaa jiru uummata lixa Oromiyaa kanadha.
karaa adda addaatiin uummata lixa Oromiyaa karaa masaaf danda'aniitiin kan inni miidhaa jiru uummata lixa Oromiyaa kana. Ammallee ijoollee kana bitattiin humna isaan qaban yookiin immoo xiinsammuudhaan laamshessee caccabsiisee humna biyyattiin kan humna ijoollee sabboontota Oromoo yookiin immoo barattoota Oromoo quuqamtoota ta'an bitattiin laamshessee cafaqee bushu yaadeetu kan inni gochaa kana gochaa jiru malee gocha waan biraa miti. Ijoolleen kun akkuma ijoollee Oromiyaa kamiyyuu gaaffii mirgaa kan isaan gaafatan. Kana darbee garuu inni bifattiin ijoollee lixa Oromiyaa jiran kana cafaqee hindanii akka isaan xiinsammuudhaan miidhaman godhee bushuufi jecha kan inni akkas gochaa jiru. Illee akkana bira geenye amallee barreeda. Tokkommoo jibbinsa addaa kan inni mooraa yuunivarsiitii Jimmaa keessa jiru ijoollee lixa Oromiyaa kan. Sanneetiin hindanii ikoonni mootummaa as keessa jiranii fi inspektoroonni gibbii kana keessa jiran ijoollee lixa Oromiyaa irratti xiyyeeffatanii kan isaan hojjechaa jiran qabatamaatiin argaa jiru. Kan qabamee hidhamu ijoollee lixa Oromiyaa. Kan mana barumsaa ari'amu ijoollee lixa Oromiyaa. Warri ingini filaatamee akeekkachiifamee gara gibbiitti deebi'amu ijoollee lixa Oromiyaa. Hamma har'aa amma waggaa barana barnoota jammarre waan isaan gochaa jiran ijoollee lixa Oromiyaati. Maaliif wanta kana irratti waan mootummaan gochaa jiru immoo ifa miidiyaarraas argaa jirtu waan qabatamaa argaa jirtu. Uummanni lixa Oromiyaa waan inni keessa jiru. Ammallee mooraan illee waanuma mootummaan gara irraatti gochaa jiru mooraa keessatti deebisee keessumaa mooraa Jimmaa Yuunivarsiitii waanuma mootummaan gara irraatti gochaa jiru innis gaddeebisee gochaa jira. Ijoollee keenya bifa adda addaatiin waan illee qabatamaan argaa jirra. Kanaaf jenneetu malee danda'an qoonnee maal jennee ofii keenya adda baafnee miti. Ofiisaa waan adda gochaa jiru qabatamaatiin argaa jirra. Waan baay'ee nama gaddisiisudha. Tole egaa rakkoo uumame kanaan wal qabatee namoonni miidhaan irra gahe jira. Lubbuunis ta'ee qaama isaaniirra miidhaan gahe yoo jiraate. Har'a akka carraa ta'e ganama sa'aatii lamaan walakkaatti ture kan wanta kana goone baanee ijoolleen kan sigarramu ijoolleen warra isaanii faana maatii isaanii faana ijoollee Oromiyaa irraa maatii isaanii faana erga wal arganii bilbilaan torbee sadii ol salphisanidha. Kan saantii bakki isaanii keessa waan tokko sun qabaati lafoo deemuuf ture kun nuti amma magaalaa Naqamteetti lafoo deemnee sana booda immoo namoonni nu gaggeessan gara iddoo biraa irratti warri socho'an Naqamteerraa iddoo biraa warri deemuu danda'an uummanni karaa danda'ameetiin waa gaggeessu amma Naqamteetti immoo lafoo deemna akka nuyi yaanii ta'e. Ijoolleen saantiima tokko tokko qabatiin boorsaa gadiin qabanne kan nuyi baay'ee ture. Kana booda akka carraa ta'e mooraan gisichuma makalaasaa federaal poolisii korabittineessa milishaan gandaa tokko tonati dhufanii nu qabanii hin baatan jedhanii kana booda kan nuyi barbaannu yookiin ijoollee mooraatii saba tokko malee keessaa yookiin immoo unuutiin akkuma isaaniitiin bizniis gootan yookiin immoo akademikal bizniisiin nama guuttaniitan waraqaa isaaniif laattanii ariitan kana akkuma isaaniin gootan nu go'an wariyaa kanaan ala asiitiin sochoonu barri nu banan deemnan kana booda karras ni baanu hin bannu seerris nu hin eeyyamu waan akkasii taateen akkasii ta'e hin beeku waan akkasii hin goonu ammaaf qaama jiru isinii waan isaan illee intini humni waraana mootummaa nu reebuuf yeroo inni ta'e jira ijoolleen keenya achi taa'anii owwaararraa ispaaltiirra taa'anii waan isaan intini ta'aa turan jechuudha. Kana booda qaamni mootummaa sun isaana pirezidaantii sanaa bilbilee waame innillee ufeen waasuusiisee waan jiru hundumaatti amma isin deebisanii ejjennoon keenya kanuma jennetti illee kana booda bakka hamma gaafa wiixataatti nu obsaa waan jiru kan si mucha murtoo manni barumsaa murteessana gaafa haasee jaarra nuti isaanaan pirezidaantii sun waan sana kenneetiin mana barumsaa quban qabu waanuma kana murteessee nuuf hin galle ganaa irra deebinee hin ilaallaa ammas garuu nu obsaa wanta sana maala hani isin hin beekne eenyutu immoo murteessee jennaan nuti hin beekne yoo kan beeku yoo jiraate pirezidaantiin beekuu danda'a malee nuti hooggansi wal duraa duubaan jiru waan tokko waan beeknuu qabnu garuu pirezidaantiin sun beekuu danda'a isaatiin immoo inni immoo akka carraa ta'e hin jiru adda finfinnee deemara jedhanii yoo inni deebi'ee nanaasofsiisa waan jiru hundumaasuutiin amma definootti murtoo jiru biraan hangaa ammasitti immoo eegaa maal shitoolee rakkinan qabu karama danda'aniitiin furmaata barbaadaman jiru rakkinan qabu hin keenyetti nama definootti garuu amma gaafa miidhagdaatti furmaata mul'atan kana miidhagdaatti isaan taasisu kun hin gallaa kun karoora keenya anneetti immoo tolee jee dhaqaan deemee nutillee gara doorbitti deebiin. Tole egaa amma rakkoo kanaan wal qabate barumsi dhaabbatee jira moo barumsis itti fufee jira akkuma mooraatti achi ol isin deebisan barumsa itti fufanii jiru? Barnoonni baratamaa ture gaddarraa kaasee baratamaa ture garuu kan maqaan ijoollee sun ba'ee kaleessa ture gadda ture mucaasa tokko akka carraatee ijoollee warraan immoo kaleessa ture kan maqaan isaanii ba'e. Kana booda erga maqaan ijoollee sanaa ba'eeti ijoolleen illee quba wal qabachiifne
wanti kun gocha seera maleessa gocha fokkisaa waan hin taane waan hin yaadamne waan ta'eef nuti illee obboloota keenya kana bukkee dhaabachuu qabna. Gaaffii kan gaafatanii gaaffii uummata Oromoo bal'aa wal faana gaafanne akkamitti isaan nu biraa qoodamanii ari'amu. Kanaafuu waan isaan ta'an taana jennee murteeffanne. Kana booda ijoolleen sabummaatti iddoo biraan maal jiru isaanillee ganama kuman qaban ture qacaraatti kilaasii deemanii turani. Erga nuti gadi baanee isaan xayyaafannee foonnee baanee ta'ellee immoo marnoon hin gaggeeffamne bakka har'a guutummaa guutuutti ijoolleen arganii deebi'anii hin gaggeeffamne garuu kaleessa baratamaa oolu. Okay, malee har'a barumsi hin turre jechuudha. Har'a barnoonni gaggeeffamaan turre ganama ijoolleen kilaasii deemaa turanii bizichuma deebi'anii ijoolleen Itoophiyaa ta'anii wanta taate sana taa'ee arganii bakka namumti barataamti as keessa jiru kan hin jiru wanta kana. Maaliif gocha fokkisaa utuma ijoolleen kun barana kan isaan eebbifaman baatii 5 wayii baatii 6 akka caala namni ijoollee kanaaf kan isaan eebbifaman keessaa ba'an garuu mootummaa mooraa bulchiinsa mooraa kana gara jabeenya hamaa ijoollee kana irratti raawwachaa kan jiru namni qaamni hin gaddineetii hin jiru. Egaa baay'ee nama gaddisiisa. Barsiisonni walumaa galatti gaaffii xumuraati. Barsiisonnis ta'ee hooggantoonni mooraa yuunivarsiitichaa walumaa galatti waan godhan qabu barattoota gargaaruu irratti. Amma kanan dura nuti illee quban qabnu taatee kana abbaa raawwachaa jiru illee quban hin qabnu. Garuu amma karaa nuu danda'ameen karaa nuu ilaallatu karaa nuu galchuu danda'uutiif nuti illee keessa gallee dhimma kana ilaaluu fi yaalla. Nuti illee hamma dandeenyu keessa gallee waan ta'an ilaaluu fi yaalla. Hamma humna keenya isin faana jirra. Jabaadhaa jiru barattoonnis karaa kan jiru hundi jecha. Yoo isaan hin beekne barattoota kana kan dabarsee kennuu danda'u fi akka isaan irra ari'aman kan gochuu danda'u eenyudha? Waa'een barattootaa kan ilaallatu barsiisotaa fi hoogganaa mana barumsaa tokkooti. Amma nuyi beennutti. Isaanin kennine taanaan isaan rakkoo barataan tokko rakkoo inni uumus ta'e rakkoon barataa tokko irra gahu kan beekuu danda'u barsiisaa sanaa fi hoogganaa mana barumsaa sanaati. Yoo isaan hin beekne eenyudha kan beeku? Amma gaa nutillee kanatu nu galu. Amma yaanne yoo jiraate mootummaan karaa isaaf danda'ameen dhaasaa tikaa basaasa maal kana mooraa keessa diriirfateera ta'uu danda'a. Karaa sanaatiin socho'ee sochii ijoollee kanaa qayyabateera ta'uu danda'a. Karaa sanaatiin akka qayyabateetiin immoo taatee ijoolleen kun gocha wanta ijoolleen kun godhanis ta'e kan hin goone irratti qabachuutiin kan ari'ee ta'uu danda'a jennee yaanne malee yoo ta'e amma kan adda baasee wanta kana keessatti hirmaachaa jiru yoo jiraate pirezidaantii fi inspektara giddii lamaan jiru mooraa lamaan jiru jechuudha. Warreen kanarraa kanatti akka addatti inneetiin mana barumsaa yookiin immoo hooggantoonni mana barumsaa kana keessa addatti namoonni beekan jechuun qaama murteessaa hirmaataniiru jiru hin jiru. Maaliif gaafanne irraa wanta kan nuti hin beeknu wanta ta'aa jiru yooma wanni ta'e akka biyyaatti akka inni ta'aa jiru investiitii Oromiyaa hundumarratti akka inni ta'aa jiru murtii kana fakkeenya karaa pirezidaantiin mataan isaallee wanta beekuu qabu gararraatti akka inni dhufee wanti kuni jecha isaan dubbatan dhagaa ture. Wanti kun wanti ta'aa jiru akka baran akka biyyaatti wanti nu galaa jiru tokko. Tole egaa dhumarratti barattootaafis ta'ee uummata Oromootiif dhaamsa yoo qabaatte. Tole akka dhaamsaatti kan jechuu barbaadu yoo jiraate uummanni Oromoo akka sabaatti kan inni miidhamaa jiru yoo barataan isaa mooraa yuunivarsiitii keessa jiru mootummaan akka kanatti jumlaan ari'eedha. Kun immoo badii guddaa uummata Oromoo irraan geessa. Karaa kamiin geessuu danda'a yoo jennee yaadne barataan sammuun isaa qaroome akka inni gaaffii mirga abbaa biyyummaa isaa, mirga saba isaa, mirga namummaa isaa, mirga dimokiraasii isaa akka inni hin gaafanneef mootummaan wanta inni gochaa jiru kun fuulduratti uummata kana badii guddaa keessa kan inni geessu ifaadha. Sababiin isaas ijoolleen qareeyyii ta'an mooraa yuunivarsiitii irraa ari'amuun ammallee egereen uummata Oromoo badii guddaa keessa kan inni galu namatti agarsiisa. Kanaafuu uummanni Oromoo akka sabaatti ijoollee isaa mooraa yuunivarsiitii keessaa karaa adda addaatiin mootummaan ari'aa jiru kana bukkee dhaabatee falma gochuu akka inni qabu dhaamsa kun dabarsaa galatoomne. Hayyeegaa hedduu galatoomii nu kabajjee yeroo kennu laattiin waliin turuu keetiif maqaa uummata Oromoo fi maqaa barii maltiimiidiyaatiin
hedduu si galateeffannaa yeroo biraa haala